arjummaa keetiin baroota ni jijjiirta. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. አሚን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሚን። መቃ አbbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo. Amiin. Kiristoosiin kiristaanota kan jedhamtan ilmaan Waaqayyoo Hafuura Qulqulluudhaan ijoollee hafuurawoo kan jedhamtan jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoos caalchisee kan isin jaalate, kennaa guyyaa jimaataa qulqulleettii haadha gooftaa giiftii teenya dubaroo Maariyaam kan taatan, nageenya Waaqayyootiin nagaan sin gaafadha. Akkam jirtu? Akkamiinoo nageessanii? Amiin. Galannii fi oqubaan ol teessoo isaa irratti yeroo hundumaa isaaf kan ta'u Waaqni abbootii keenyaa samii fi dachee tana kan uume, yeroo dhufaatii isaas samii fi dachee tana kan dabarsu hundumtii isaan kan ta'e, hundumtii isarraa kan ta'e gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiif ulfinni isaaf haa ta'u. Fayyina addunyaa hundumaaf sababa taatee kan argamte, madda qoricha addunyaa kan taate qulqulleettii haati teenya giiftiin teenya dubaroo Maariyaam kan ulfaattee fi kan kabajamte dhufaa taatu. Ergamoonni Waaqayyoo yeroo hundumaa ol teessoo isaa irratti qulqulluu, qulqulluu, qulqulluu jedhanii Waaqayyoon kan galateeffatan, kan ulfaatanii fi kan kabajaman dhufaa ta'an. Qulqulloonni, wareegamtoonni, abbootiin, haadholiin akkaataa kennaa fi kabaja isaaniitti kan ulfaatanii fi kan kabajaman dhufaa ta'an. Baga bara Maarqos irraa gara bara Luqaasitti nagaan ceetan. Amiin. Waaqayyo gooftaan akka qajeelummaa keenyaatti, akka qulqullummaa keenyaatti osoo hin taane, akka baay'ina dhiifama isaatti, akka arjummaa isaatti osoo nutti hin lakkaa'iin, osoo nutti hin dheekkamin guyyaa har'aan nu ga'eera. Bara Maarqos irraa gara bara Luqaasitti akka ceenuu nu taasiseeraatii ulfinnii fi galanni isaaf haa ta'u. Fedhaa fi eeyyama Waaqayyoo taanaan mata duree barnoota keenyaa godhannee kan waliin ilaallu Faaruu Daawit 64 hammattuu keessatti 65 lakkoofsa 11 irratti sagalee jiru fudhannee waliin ilaalla. Arjummaa keetiin baroota ni jijjiirta. Waaqayyo gooftaan nu gidduutti argamee waa'ee sagalee isaa akka barannuu fi akka dhageenyuu dhaga'uu duwwaa osoo hin taane akka qalbeeffannuu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. በቸርነት ዓመትን ታቀዳጃለህ። እግዚአብሔር አምላክ በመካከላችን ተገኝቶ እንዲመክረን፣ እንዲገስጸን፣ እኛም ቃሉን እንድንሰማ በሰማነው ቃል ሰሚዎች ብቻ ሳንሆን በልባችን ተቀርጾ የምንኖርበት የምንቀየርበት እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀድልን። Arjummaa keetiin baroota ni jijjiirta jechuudhaan kan dubbate laphee Waaqayyoo kan ta'e abbaa keenyaa qulqullicha Daawit yoo ta'u, qulqullichi Daawit Waaqayyo gooftaan
samii fi dachee kan uume, uumamtoota hundumaa akkaataa ta'uu fi haala ta'uun addunyaa kanarratti kan fide, gara wantoota jiraniitti kan ceesisee gooftaan keenya dhalli namaa keessumattuu kabaja teessoo isaa jalatti bara baraaf akka jiraatu, bara baraaf maqaa isaa akka waamu, bara baraaf akka isa galateeffatu taasisuudhaan uumee uumamtoota hunda immoo aangoo jiraachisuu kan qabu, wantoota isaaniif ta'u hundumaayyuu kan raawwatu, hundumti isaayyuu isarraa kan ta'e, hundumti isaayyuu isaan kan ta'e Waaqayyo Gooftaan arjummaa fi dhiifama isaatiin baroota akka jijjiiru, baroota jijjiiree baroota san keessatti immoo uumamtoonni hundumtuuyyuu akka jiraatan, baroota sana keessatti immoo jireenya haaraa akka gonfatan, baroota san keessatti immoo qalbii akka jijjiirratan, keessumattuu dhalli namaa Waaqayyo wajjin guyyaa irraa guyyaatti jijjiiramaa deemuudhaan daran Waaqayyo wajjin cimee akka jiraatu sagalee dubbateedha. Kanaaf qulqulluun abbaan keenya Daawit dinqii Waaqayyoo ilaalee ega hubateen boodatti Waaqayyoon galata dhiyeesse. Arjummaa isaatiin Waaqayyoon baroota akka jijjiiru, arjummaa isaatiin Waaqayyoon irra daddarbaan isaa baay'ee akka ta'e, arjummaa isaatiin Waaqayyoon dhiifamni isaa kan baay'ate akka ta'e, arjummaa isaatiin Waaqayyoon akka badii dhala namaatti osoo ittiin lakkaa'iin akka bara baraaf jiraatu kan taasise, guyyaa kan kenneef Waaqayyo Gooftaan hojiin isaa dhugumatti raajii akka ta'e faarsaa ittiin dhiyeessedha. Ammas faarsaa 101 lakkoofsa 24 kaafnee hanga 27tti kan jiru yoo ilaallu akkas jedha. Barri kee dhala dhalaaf jedha. Barri kee dhala dhalaaf ዓመት ለልጅ ልጅ ነው እያለ ይናገራል። dhugaadha maatiiwwan Waaqayyoo barri Waaqayyoo dhala dhalaaf kan darbuudha. Kan dhala tokkoon daanga'u miti. Kan yeroo murtaa'een daanga'u miti. Barri Waaqayyoo dhala dhalaaf kan ta'u, dhala irraa dhalatti kan darbu. Barri dhala namaa garuu yeroodhaan kan daangeffame, faayidaadhaan kan daangeffame, fedhiidhaan kan daangeffameedha. Kan Waaqayyoo garuu dhala irraa gara dhalaatti kan darbuudha. Akkas jedhees hin dhiifne qulqulluun abbaan keenya Daawit. Ati garuu dursitee dachee kana hundeessite, dachee kana uumte, samiiwwanis hojii harka keetiiti. Isaan kunniin garuu ni badu. Isaan kunniin garuu ni dhabamu. Isaan kunniin garuu ni daanga'u. Ati garuu bara baraaf ni jiraattaa jedhe. Ulfinni fi galanni Waaqa keenyaaf haa ta'u. Waaqayyoon bara baraaf ni jiraata. Uumamni uumamte hundumti isheeyyuu ni baddi, ni diigamti, ni dhabamti, yeroodhaan ni daangoofti, daangaa qabdi jechuudha. Waaqayyoon garuu uumama hunduma isaayyuu uumuudhaaf kan yaade, yaadees kan hin hafne, kan uume, uumamni uumees gaarii ta'uusaa kan dubbate. Uumamni kun hundumtiyyuu akka darbu
Abbaan keenya qulqulluun Daawit faarsaa isaatiin Waaqayyoof galata dhiyeessa. Kanaaf saba Waaqayyoo uumamni hundumti isaayyuu kan darbu eega ta'e barri har'a nuti lakkoofnu kun kan daanga'u eega ta'e uumamni biyya lafaa kanarratti uumamni addunyaa kanarra jiru hundumti isaayyuu kan dhabaman kan badan eega ta'e wabiin keenya eenyudha? Abdiin keenya eenyudha? Isan banne gooftaa bara baraaf jiraatu Waaqayyoodha. Kanaaf hundumti isaaniiyyuu ni badu, ati garuu bara baraaf ni jiraatta. Ati daangeffama hin qabdu. Uumamni hundumtuuyyuu ni daangeffamedha saba Waaqayyoo. Aniif isin addunyaa kana keessatti yoo jiraannu uumamni addunyaa kanarratti uumame hundumti isaayyuu kan daangeffamedha. Aniif isin jireenyi addunyaa kanarratti jiraannu jireenya daangeffamaadha. Jireenya dhuma qabuudha. Wantoonni har'a aniif isin dhimma itti baanu, wantoonni aniif isin abdii godhan, maallaqni keenya, qabeenyi keenya, beekumsi keenya hundumti isaanuu kan badanidha. Kanaaf kan daangeffamanidha jechuudha. Inni hin daangeffamne garuu Waaqayyoon jiraataa bara baraa kan ta'e gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos isa teessoo kabajaa isaa irraa bu'ee foon haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam uffatee lubbuu ishee irraa lubbuu hirmaatee addunyaa kana keessatti deddeebi'ee badii cubbuu keenya isa darbaa sana nurraa dhiquudhaaf gidiraa aniif isin baachuudhaan mallu sana ofii isaatiif baate. Dhala namaa biratti kan kabaja dhabe, uumama isaa biratti hojii harka isaa kan ta'e biratti kan kabaja dhabe. Anaaf isiniif jedhee guyyaa jimaataa qaraaniyoo irratti fannifamee foon isaa kutee kan nuuf laate, dhiiga isaa lolaasee kan nuuf kenne hoodhaa jireenyi isin ittiin jiraachuu dandeessan isa kanaadha. Foon koo nyaadhaa, dhiiga koo dhugaa jedhee anaaf isiniif jireenya nuuf laatee dukkanarraa gara ifaatti, garbummaa irraa gara bilisummaatti kan nu fidee gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos abdii keenya isa bara baraati jechuudha. Kanaaf nuti kan abdannu gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos isa addunyaa kana hundumaayyuu uumee dabarsuu danda'uudha malee hundumti isaayyuu ni darba jechuudha. Kanaaf itti aansees akkas jedha. Hundumti isaaniiyyuu akka carqii yookaan akka huccuutti kan dulloomanidha. Dhugaadha saba Waaqayyoo. Huccuun yookaan uffanni har'aa haaraa jennee maallaqa guddaa baafnee binne yeroo muraasa booda maal ta'a? Ni moofa'a. Moofa'ees sana booda tajaajilaan ala ta'a. Inni sun maal ta'a? Ni gatama jechuudha. Addunyaan kunis Waaqayyo biratti akkas jechuudha. Akkasumas haguuggiiwwan hundumaayyuu ni jijjiirta, isaanis siif ni jijjiiramuudha. Waaqayyo hunduma isaayyuu jijjiiruu ni danda'a. Hunduma isaayyuu akka fedha isaatti raawwachuu ni danda'a. Kanaaf saba Waaqayyoo isa moofa'uu danda'u, isa yeroodhaan daanga'uu danda'u, isa jireenya gadadoo keessatti nu kuffisuu danda'u, abdii godhachuu osoo hin taane
abdii kan godhannu Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e asirratti nutti hima jechuudha. Kanaaf ati hoo jedha deebisee qulqulluu abbaan keenya Daawit. Ati hoo ati yoomillee jiraataadha jedha. Ati yoomillee maalidha? Jiraataadha. Baroonni keetis tasumaayyuu hin dhumanii jedha. Baroonni keetis tasumaa maal hin taani? Hin dhumanii. Yaa saba Waaqayyoo barri Waaqayyoo hin dhumu. Har'a akka jireenya fooniitiif malutti abbootiin qulqulloonni baroota lakkaa'anii nuuf teechisaniiru. Bara 2014 xumurree bara 2015 tokko jennee guyyaa har'aa kana jalqabneerra jechuudha. Inni kun anaaf isin biratti bara xumuramuudha. Barri Waaqayyoo garuu yoomillee hin xumuramu. Kanaaf nuti kan filannu bara Waaqayyoo isa hin xumuramne, isa hin daangeffamne sana filachuu fi qabachuu qabna jechuudha. Kanaaf bara 2014 bara moofaa jennee waamna. Bara isa dhufu immoo bara 2015 guyyaa har'aa kan simanne kana immoo bara haaraa jennee simanna jechuudha. Egaa bara kana yoo simannu jireenya foonii keenyaaf kan ta'u, hawwii foonii keenyaa kan guutuu danda'u wantoota barbaachisan hunduma isaayyuu dursinee itti karoorsinee baricha simanna jechuudha. Bara haaraa kana. Uffanni haarofti jira. Sooranni garaagaraa kan qophaa'u jira. Bajanni yookaan immoo maallaqni bara haaraa simachuudhaaf qabnu jira jechuudha. Kuni maaliif yoo jenne hojii foonii keenyaa raawwachuudhaaf haala kanaan bara haaraa simanna jechuudha. Egaa bara haaraa haala kanaan simannee nuti immoo haaraa hin taanu taanaan, nuti immoo hin haaromfamnu taanaan, nuti immoo hin jijjiiramnu taanaan hojii keenya isa kaleessaa, hojii xuraa'aa, hojii bushaayee, hojii yakkaa, hojii jibbisiisaa, hojii cubbuu sana qabannee bara haaraatti ceena taanaan baratu nurratti jijjiirame malee nuti hin jijjiiramne jechuudha. Kanaaf barri haarofti dhufe jennee bara haaraa simachuu duwwaa osoo hin taane nutis jireenyi keenya jijjiiramee badiin keenya nurraa dhiqamee hammeenyi keenya inni kaleessaa sun nurraa hafee jibbiinsi kaleessa keessa turre sun nurraatii hafee qoqqoodinsi kaleessa anaaf isin gidduu jiru sun dhiifamee tokkummaan jaalalli ni gidduutti ta'ee cubburraa bilisa taanee sagaagalummaarraa bilisa taanee hamiirraa bilisa taanee qoqqooddaarraa bilisa taanee ajjeechaa irraa bilisa taanee machii irraa bilisa taanee gaabbii gallee qalbii jijjiirrannee foonii fi dhiiga gooftaa fudhannee keessoon keenya haaromee bara haaraa simachuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf barri kun yookaan barri haarofti jireenya haaraa kan itti jalqabnu, jireenya haaraa kan itti jiraannu, abdii haaraa kan itti horannu, eebba haaraa kan itti argannu, qajeelummaa kan itti hojjennu, jaalala kan itti uummannu ta'ee simachuu qabna jechuudha. Kanaaf qulqulluu abbaan keenya hangafa duuka bu'ootaa kan ta'e
qulqulluu Phexros ergaa isaa tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 3 irratti ያለፈው ዘመን ይበቃችኋል barri inni darbe isin ga'a barri kaleessa sagaagalummaadhaan dabarsitan barri kaleessa jibbiinsaan dabarsitan barri kaleessa qoqqooddaadhaan dabarsitan barri kaleessa hammeenyaan dabarsitan barri kaleessa galaana cubbuu keessatti deddeebi'aa turtan sun isin ga'a barri kaleessa machiidhaan deddeebi'aa turtan sun isin ga'a barri kaleessa wal ari'achaa turtan sun isin ga'a isa sana dhiisa inni sun moofaadha huccuu moofaa qabatee kan bara haaraa simatu hin jiru kanaaf huccuun keessoo keessanii jijjiiramuu qabaadha qulqulluu abbaan keenya Phexros kanaaf saba waaqayyoo cubbuu kaleessa hojjenne sanarraatii bilisa baanee qulqulloofnee barri 2014 inni keessatti waaqayyo irraatii fagaannee daandii waaqayyoo dhiifnee addunyaadhaaf bitamnee maallaqa reebaa turre jibbiinsa facaasaa turre inni sun nu ga'e jennee jireenya haaraa jiraachuu qabnaa jechuudha kanaan bara haaraa maal gochuu qabna simachuu danda'uu qabnaa jechuudha kanaaf bara haaraa yoo siman qalbii jijjiirrannee ofiifis jijjiiramnee simachuudha qabna malee akkasumaan bara haaraa simachuu duwwaadhaan huccuu haaraa uffachuudhaan jireenyi haarofti argamu tasumaayyuu hin jiru waan ta'eef kana beeknee haala kanaan deddeebi'uu nu barbaachisaa jechuudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 19 irrattis የተመረጠችውን የእግዚአብሔርን ዓመት እሰብክ ዘንድ ተላኩ እያለ ሐዋርያው ቅዱስ ሉቃስ ይናገራል። ይህ ስለተመረጠች ከሁሉም በላይ ስለሆነች ዓመት ሲናገር ሲያስተምር ሲያብራራ እንዲህ እያለ ይናገራል። ቁልቁሉ ወንጌላዊ ዮሐንስ ዲፈመ ሉቃስ egaa bara waaqayyoo ishee filatamtuu akkan lallabu akkan barsiisuuf ergameeraa jedha. Barri haarofti bara dhufaatii waaqayyoo itti simannu bara waaqayyo wajjin tokkummaa itti horannu bara waaqayyo wajjin jiraannu fi bara waaqayyoon itti gammachiifnee waaqayyo wajjin tokkummaa uummannu bara haaraa bara filatamtuu bara fo'amtuu kan jedhamte jechuudha. Kanaaf bara kana keessatti yoo jiraannu nuti kan filachuudhaa qabnu addunyaa ishee dabartu osoo hin taane addunyaa ishee hin dabarre filachuu nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf immoo addunyaa kanaaf bitamuu osoo hin taane addunyaa kanaaf jilbeeffachuu osoo hin taane fedhii addunyaa kanaa raawwachuu osoo hin taane waaqayyoo wajjin jiraachuu filachuu danda'uu qabna jechuudha. Ergaa qulqulluu abbaa keenya Phaawulos gara Filiphisiyoos barreesse boqonnaa 1 lakkoofsa 23 irratti ani Kiristoos wajjin jiraachuu nan jaalladha nan filadha jedha. Addunyaa kanas ilaaleeraadha qulqulluu Phaawulos. Addunyaa kanas ilaaleera argees jira hubadhees jira adda baasees jira. Kanaaf addunyaa kanaaf bitamuu hin barbaadu. Addunyaa kanaaf abboomamuu hin qabu.
Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiif garuu abboomamuun barbaada. Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos waliin jiraachuun barbaada jechuudha. Kanaaf saba Waaqayyoo kaleessa Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos waliin hin jiraanne taanaan har'a bara haaraa kana keessatti Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos waliin jiraachuu qabnaa jechuudha. Waaqayyoon galateeffachuu qabnaa jechuudha. Yeroo yerootti qalbii jijjiirachuu danda'uu qabnaa jechuudha. Yeroo yerootti kennaa Waaqayyo nuu kenne irraa kurnee baasuu danda'uu qabnaa jechuudha. Waaqayyoon hannee jirra bara darbe keessatti. Waaqayyoon hanneerra. Yeroo Waaqayyoo hannee jirra. Gara mana Waaqayyootti deddeebinee sagalee Waaqayyoo yeroo itti dhaga'uu qabnutti. Akkasumas kallattiidhaanis alkallattiidhaanis sagaleen Waaqayyoo tajaajila miidiyaawwan adda addaatiin yeroo darbu isa sanaaf gurra keenya kennuu caalaatti hojii siyaasaa dhaggeeffachuudhaaf yeroo kenninee akkasumas hojii addunyaa hojii seexanaa kan ta'e diraamawwan adda addaa sirboota fedhii foonii keenya kakaasanii gara cubbuutti nu harkisuu danda'an dhaggeeffachuudhaan yeroo Waaqayyoos hannee jirraatii kanarraas of qusannee Waaqayyoof yeroo kenninee sagalee Waaqayyoo dhaga'uu qabna. Sagalee Waaqayyootiifis yeroo kenninee qalbii jijjiirrannee deddeebi'uu danda'uu qabna jechuudha saba Waaqayyoo. Kanaaf Filiphisius boqonnaa 1 lakkoofsa 10 irratti Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa dhufutti gufuu akka isinitti hin taane isin qulqulloota ta'aa jedhee qulqulluu abbaan keenya ammas ni dubbata. Guyyaa Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos lammaffaa murteedhaaf dhufutti warroota qulqulluu ta'aniif isin ijoollee abbaa kootii kan taatan addunyaan kun osoo hin uumamin iddoo isiniif qophoofte koottaatii dhaalaa yeroo jedhee isaaniif murteessu. Warroota cubbamoota ta'an immoo isin ijoollee daabiloos kan taatan gara abidda bara baraatti seenaa gara si'oolitti galaa jedhee guyyaa inni qulqulloota isaa ergamoota isaa qabatee murteedhaaf dhufutti Waaqayyo fuulduratti akka hin qaanofne Waaqayyo biratti akka hin leeyyaane Waaqayyo fuulduratti akka hin saalfanne har'a hojii gaarii hojjedhaa. Har'a jaalala godhadhaa. Har'a kan rakkate gargaaraa. Har'a kan dhoobate obaasaa, kan beela'e nyaachisaa, kan dhukkubsate gaafadhaa, kan hidhame gaafadhaa, keessummaa simadhaa jechuudhaan Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa dhufaatii isaa sana gaafiiwwan nu gaafatu jahan sana hojjennee qophaa'uu akka qabnu wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 35 irraa kaafnee yoo dubbifnu ni argan. Kanaaf hojiiwwan gaarii ta'an hojjennee foonii fi dhiiga Gooftaa fudhannee gaabbii yeroo yerootti gallee qulqulloota taanee dhufaatii Waaqayyoo simachuudhaaf kan qophoofne ta'uu akka qabnu qulqulluu abbaan keenya Phaawulos nutti hima jechuudha. Kanaaf bara haaraa kana keessatti dhufaatii Waaqayyoo yaadannee qophoofnee qulqulloota taanee jiraachuun nurraa eeggamaa jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaayyuu bara haaraa kana keessatti
isaa samii irra jiru isa anaaf isiniif jedhee qaraaniyoo irratti fannifame sana yaadannee jiraachuu qabna jechuudha. Addunyaa kana keessatti deddeebi'uu danda'uudha qabnaa jechuudha. Kanaan deddeebina taanaan dhugumatti jireenyi keenya haaromee jira. Nama haaraa taaneerra. Bara haaraas haala kanaan simachuu dandeenya jechuudha. Sanaan alatti bara haaraa simachuu qofti gatii nuuf hin qabu jechuudha. Saba Waaqayyoo barri haarofti kan nuuf kenname Waaqayyoo arjummaansaa, dhiifamni isaa kan baay'ate, dheekkamsi isaa kan hin fagaate. Aniif isin bara nuuf dabalame kana keessatti gaabbii gallee cubbuu keenya isa darbaa sanarraatii qulqulloofnee dhufaatii Waaqayyoo simachuudhaaf akka qophoofnu akka raajicha Hisqiyaas umrii nuuf dabalamedha. Kanaaf umrii nuuf dabalame kana keessatti jijjiiramnee argamuu danda'uudha qabna jechuudha. Kanaaf barri nuuf dabalame malee hojii daabiloos akka itti hojjennuuf miti. Hojii fedha foonii akka itti raawwannuuf miti. Kan hin taane taanaan cubbuu irratti cubbuu hojjenna taanaan barichi osoo nuuf dabalamuu baatee gaarii ture jechuudha. Kanaaf bara kana seeraan itti fayyadamuu danda'uu qabnaa jechuudha. Egaa waa'ee bara haaraa jireenya keenya isa haaraa wajjin wal qabsiifnee jireenya haaraa itti jiraachuu akka qabnu hamma kana eegalaallee bara haaraa kana manni Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo beektonni mana Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo haala kamiin fakkeessanii barsiisu, haala kamiin barsiifti manni kiristaanaa keenya kan jedhu qabxiiwwan muraasa ilaallee barnoota keenya xumurra. Egaa isaan keessaa muraasa yoo ilaallu tokkoffaa irratti qulqulluu cuuphaa Yohaannisiin fakkeessitee ni barsiifti. Ayyaana guyyaa har'aa tokko jennee kabajnu kana jechuudha. Kunis maaliif jennaan barri haarofti kun qulqulluu Yohaannis isa cuuphaatiin kan fakkeeffamtuuf qulqulluu Yohaannis inni cuuphaa hangafa qulqullootaa waan ta'eef qulqulloonni hojii Waaqayyoo hojjechuudhaan qulqullummaan isaaniif mirkanaa'ee isaaniif laatameera. Cuuphaa Yohaannis garuu Waaqayyoon uumaa isaatiif karaa xaraguudhaa kaasee waa'ee cuuphaa lallabuu fi cuuphuu irraa jalqabee gooftaa keenya Yesus Kiristoos isa fayyisaa addunyaa ta'e ergamoonni Waaqayyoo fuuldura isaa dhaabachuu kan hin dandeenye inni uumaa isaa deebi'ee cuupheera waan ta'eef hangafa qulqullootaa waan ta'eef ayyaanni kunis guyyaan har'aa kunis qulqulluu abbaa keenya cuuphaa Yohaannisiin moggaatee jirti jechuudha. Inni lammaffaa ayyaanota hundumaaf hangafa kan taate, hangafa ayyaanota hundumaa kan taate jechuudhaan moggaasu jechuudha. Ayyaanota jiran hundumaaf hangafa kan taatedha guyyaan har'aa kun barri haarofti tokko jennee simannu kun jechuudha. Sadaffaa irratti Inquxaaxaash jedhamtees moggaafamteerti jechuudha. Kunis mootittii Saabaa fi mootichi Salamoon guyyaa tokko itti ta'anidha jechuudhaan kan moggaatedha. Sadaffaa irratti kan kana jennee afuraffaan guyyaa guyyootaatiif ishee jalqabaa kan taate guyyoota hundumaaf guyyaa jalqabaa kan taatedha jechuudha. Guyyaa har'aa kana tokko jennee haala adda ta'een jalqabna.
guyyoota jiran kana booda kan lakkoofnu hundumaaf guyyaa jalqabaa waan taateef ka'umsa bara haaraa yookaaniif immoo seensa bara haaraa waan taateef kanaan ni fakkeeffamte jechuudha. Kan biroo ዕለተ ማዕዶት yookaaniif immoo መሸጋገሪያ yookaan ce'umsa guyyaa ce'umsaa jedhamtees waamamte jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Barri moofaan yookaan barri keessa turre sun barri moofaa kan jedhamu miti jecha keenyaan yoo ibsinu moofaa jenna malee barri hundumtuyyuu moofaane jechuudha. Kanaaf barri inni darbe xumuramee raawwatee isa haaraa kan itti simannu. Jireenyi haarofti kan itti jalqabu. Addunyaan tun dabartee addunyaa haarofti isheen aniif isin abdii godhannuu kan itti jalqabamtu jechuudhaanis ni waamamti jechuudha. Inni jaaffaa guyyaa ifaa jedhamtee waamamti jechuudha. Kana jechuun maalidhaa? Ifa bara haaraa kan itti jalqabnu, kan itti arginu, abdii kan itti horannu, kaayyoo kan itti qabaannu, karoora kan itti baafannu, guyyaa adda taateedha jechuudha bara simannu kanaaf. Kanaaf kana caalatti guyyaan tun guyyaa fakkeenya mootummaa samii jedhamtee waamamti jechuudha. Guyyaa fakkeenya mootummaa samii. Kana jechuun maal jechuudha? Addunyaan kun darbitee addunyaa ishee hin darbine ishee aniif isin abdii godhannu manni jireenyaa keenya inni koontiraataa kun kan itti raawwatee mana bara baraaf itti jiraannu kan itti dhaallu kanaanis ni fakkeeffamte jechuudha. Kanaaf barri moofaan fakkeenya addunyaa kanaa yoo taatu barri haarofti 2015 jennee fakkeenyaaf barana simannu kun fakkeenya jireenya samii itti jalqabnu ta'ee fakkeeffamaa jechuudha. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo akkuma hojii addunyaa keessatti ittiin jiraannuuf karoora bara haaraa jennee karoorfannee itti hojjannu sana foon keenyaaf iddoowwan hojii adda addaatti karoora mataa keenyaa baafnee bara kana keessatti waan akkasii hojjechuun qaba. Bara kana keessatti maallaqa hamma kanaa argachuun qaba. Bara kana keessatti baradhee sadarkaa barnootaa koo dabalachuun qaba. Bara kana keessatti maatii horachuun qaba. Bara kana keessatti mana ijaarrachuun qaba jennee akkuma karoorfannu sana lubbuu keenyaafis bara kanatti guyyaa kanatti sa'a kanatti sagalee Waaqayyoo dhaga'uun qaba. Waaqayyoon tajaajiluun qaba. Sagalee Waaqayyoo dhaga'e sana keessattis jijjiiramee abbaa gaabbii koo wajjinis guyyaa guyyaan wal argee badiin balleessu sanaaf, dogongoran uumu sanaaf, cubbuun hojjedhu sanaaf gaabbii galee guyyaa guyyaatti foonii fi dhiiga gooftaa fudhadhee dhufaatii Waaqayyoo simachuudhaaf qophaa'uun qaba.
Waaqayyo wajjin jiraachuun qaba. Waaqayyoon laphee qulqulluudhaan tajaajiluun qaba jennee itti karoorfannee jiraachuu nu barbaachisa saba Waaqayyoo. Kanaaf barri kun bara jaalalaa, bara gaabbii itti gallu, bara tokkummaa itti horannu, bara nageenya itti argannu nuuf haa ta'u. Dhugumatti saba Waaqayyoo nageenyi waa hunda caala. Nageenyi yoo jiraate waa hundumtuuyyuu jira. Nageenyi yoo jiraate mana Waaqayyootti deddeebinee Waaqayyoon tajaajiluu dandeenya. Waaqayyoon tajaajiluu dandeenya yoo jennu ofii keenyaaf tajaajilamna malee Waaqayyoon yoomiyyuu tajaajila nuti isaaf kenninuun wanti dabalamuuf hin jiru, wanti isaa irraa hir'atu hin jiru. Garuu kaayyoo uumamne sana akka hojjennuuf, akka raawwannuuf nageenyi murteessaa waan ta'eef sagalee Waaqayyoo dhageenyee sagalee Waaqayyoo sanaan akka jiraannu gara abbootii gaabbii keenyatti dhiyaannee cubbuu hojjenne sanarraa qulqulloofnee gaabbii gallee foonii fi dhiiga Gooftaa fudhachuu kan dandeenyu nageenyi yoo jiraatedha. Kanaaf Waaqayyo Gooftaan abbaan nageenyaa, nageenyi isaa kan hin daangofne, inni nageenya isaa nuuf haa kennu. Inni biyya keenya Itoophiyaa nagaa isaatiin nuuf haa yaadatu. Kanaaf bara haaraa kana keessatti hiyyeessota gargaarree warroota dhiphatanis jajjabeessinee nutis qalbii jijjiirrannee bara itti jiraannu nuuf haa ta'u. Arjummaa keetiin baroota ni jijjiirta. Faarsaa Daawit 64 hammattuu keessatti 65 lakkoofsa 11 irratti sagalee jiruun Waaqayyo Gooftaan nu gidduutti argamee nu barsiifateera, nu gorfateera. Dhugumatti abbaan araaraa, abbaan dhiifamaa, Waaqayyoon Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ulfinni fi galanni isaaf haa ta'u. Araarsummaan qulqulleettii haadha teenya giftii teenya dubaroo Maariyaam, eegumsi ergamootaa, kadhannaan qulqullootaa hunduma keenya wajjin haa ta'u. Amiin.